Akkuma Facebook baneen viidiyoo onnee nama cabsuu fi nama boochisu tokko argim. Ijaan laaluu dadhabeetiin bira dabreem garuu sammuun hafuura na baafachuu diddeem. Hoggaan xiqqoo dhaabbadhe haarayaan viidiyoon sun deebi'ee fuula kiyya dura dhufeem. Amma garuu callisee bira darbuu hin dandeenyeem. Qalbii tiyya hidhee kaniin duratti ilaaluu dadhabe san gadi fageenyaan ilaaluu jalqabeem. Wanniin arge ulfaachuu irraa kan ka'e maal akkaan barreessuu fi eenyuuf akkaan barreessullee hin beekum. Fakkiin ani viidiyoo sana irratti arge qalbii fayyaa qabdu hunda ni gubdiim. Haadha takka tammiikaa lafee ilma isii qomatti qabattee boochu imimmaan ija isii irraa gadi yaa'a. Ilma kiyya an haadha teetii jettee lafee miikaa keessa jirtu sanitti maramti ni dhungattiim. Hamilee isii guutuun lafee san keessaa bifa fuula isaa harka isaa yookiin qaama isaa irraa mallattoo inni ilma isii ta'uu ittiin beektu tokko barbaaddiim. Garuu lafee qofa malee waan biraa humaa argachuu hin dandeenye. Lafee mataa mucaa isii miikaa keessaa fuuteeti qomattiif qabdiim. Kunis erga waraanni Isruu ilma isii daangaa dabruu hin qabne tarkaanfate jettee erga galaafattee boodam. Guyyoota hedduudhaaf dirree irratti gatanii sareen reefka lafa taa'u foon isaa nyaattee boodam. Guyyoota hedduudhaaf haati tun ilma isii barbaada dhaabbiilee parlamentichaa fi gargaarsa adda addaa kadhachaa turte. Dhumarratti erga hiraarsanii fi irratti koflaniin boodam ilma isii qaama isaa irraa waan hafe miikaa feestaalaa keessatti walitti hidhanii fidaniif gaddi kanarra caalu ni jira. Qalbiin haadha tanaa akkamitti baadhachuu dandeessi? Kun immoo ilma isii isa sadaffaatii fi isa xumuraa jalaa galaafatamedha jaan. Mana isii keessatti eenyu hafeef duuba Rabbiin nuuf ga'aadham. Innis gargaaraa gaariidham. Rabbiin waan hunda danda'aadham.